isa kana amma asirratti ummata Itoophiyaa bal'aa na dhageeffadha mee sheer walii godhi ergaa kana mootummaa Itoophiyaa biraan na gahi ya Itoophiyaa wataddari biraan na gahi mee waraana Itoophiyaa biraan na gahi mee generaalota Itoophiyaa biraan na gahi mee raayyaa ittisa biyyaa biraan na gahi mee hoggantoota ol'aanoo generaalota Itoophiyaa waraana Itoophiyaa biraan na gahi mee ergaa bareedduu dabarsuu barbaada Oromoo sheer godhi YouTube kiyyallee subscribe godha linkii kana gattuqa jalqaba kana itti mee achi booda waa'ee amma walitti bu'iinsa Oromoo Jawaar Marroo Woboo jedhu kanarraallee ummata Oromootii waan dabarsu jira jechuudha warra YouTube nun dhageeffanne jira warri kun quba qabdanii warra YouTube nun hordofne ergaa isinii dabarsina Sumaaleen dimokiraasiin maal akka ta'e nu barsiifte dimokiraasiin biyya tokko keessatti nagaya tasgabbeessa nagaya biyya tokko eega naamusa eega jeequmsa eega ekonomii eega diinagdee eega lubbuu namoota baraaraa jechuudha isa kanarraa akka ka'e Farmaajoon osoo guyyaa kaleessaa Farmaajoon filannoo dimokiraasii san jeequudhaan Itoophiyaa keessatti filannoo goonee jirraa jedhan Itoophiyaa keessatti zabana Mililikirraa kaasee haga ilaa muummicha ministeera Abiy Ahmeditti filannoon godhameen beeku Itoophiyaa keessatti Mililikirraa kaasee ilaa muummicha ministeera Abiy Ahmeditti filannoon Itoophiyaa keessa godhameen beeku guyyaa kaleessaa fakkeenya fudhadha filannoo Sumaalee keessa godhame filannoon Sumaalee keessa godhame maqaan keessi waamamaa maqaa kee waraqaa kee fudhattee osoo garradaan tokko sitti naxiramin osoo dasee tokko sitti marin osoo magarrajaan tokko hin jirre dhaabattee fuulaan achi garagaltee lafa kaattee nama sii ta'e filattee as deebitee korojoo keessa buufta filannoon Mallas irra geggeeffame akkam ture filannoon Haile Maariyaam irratti akkam ture filannoon achi dura jira isa jedhu yoo wal gaafattan Itoophiyaa keessatti akkuma taarika Itoophiyaatitti filannoon godhameen beeku guyyama takka filannoodha jedhanii isaan fakkeenyaaf oduu hin gabaasan garuu filannoon godhameen beeku sitti ma dhageeffadhu yeroo Mallas biyya bulchu yeroo takka filannoo biyya sanii keessatti dorgomee jiraan filadhee jira jechuu kiyya gaafa filachuudhaaf maqaa kiyya waamamee carraan irra ga'ee bakka filannoo geggeessan osseenu magarrajaa duuba poolisiin Mallastu achi dhaabata poolisii Mallas jechuun oppodii umatee natanniin ijoollee Oromoo ta Mallas mindeessee jedhetu achi dhaabata maal achi gooti beeyta yeroo ati dhuftu sibira dhaabatanii kinniisa filadhu siin jedhan hin beeytanii miree mallattoo Mallas kinniisa ABO filachuu hin dandeessu paartilee biraa jiran filachuu hin dandeessu maal siin jedhanii kinniisa filadhu siin jedhan yoo ati kinniisa filachuu baattee nama biraa filatte gize masan poolisii ara jirutti bilbilanii yookaan mana hidhaa si galchan yookaan si ajjeesan maqaa si moxxansan shanee wajjin hidhata qaba ebaluu wajjin hidhata qaba siin jedhan kuni waan yeroo Mallasii beeki waan ufii kiyyaa godhe sitti maaraan filannoo yeroo Mallas filadhe mee bara Abiyyi kana keessa ijoollee filannoo filattan mee nutti hima wayita Abiyyi filachuu osseentan magarrajaa san duuba poolisiin hin jiru poolisiin magarrajaa duuba taa'u suni maal achi godha dimokiraasii fachi ta'a Abiyyi filadhu mallattoo ampuulii filadhu fachi ta'a yoo ati ampuulii dhiifte ammoo ati ashabbaariidha juntaa walitti hidhata qabda shanee walitti hidhata qabda filannoon Itoophiyaa keessatti godhameen beeku akkuma taarika Itoophiyaa Abiyyi qofaaf jechaa hin jiru taarikuma Itoophiyaa keessatti filannoon godhameen beeku mee namni guyyaa takka osoo poolisiin takka na biran dhaabatin osoo nam tokko waan an godhu nallaalin filannoo Itoophiyaa keessa filadhe jedhu yoo jiraate fidaa kotta badhaasa qaba namni sun dhugaa sitti maan akkuma taarika Itoophiyaa keessatti osoo nam tokko na bira dhaabatee nallaalin waraqaa kiyya fudhadhee akkanatti achi garagalee nama barbaade irratti kiriskroosii godhee waraqaa kiyya walitti cabsee wanni keessa buuse ka jettu yoo jiraatte koottu naafi mikame sheeri maa godhuu diddabo maafi sheeri hin goone nama 300 nalaalaa jira sheeri maafi hin goone waan qabatamaa sitti maa jira sheer godhechi harka kee biyyeeman nyaata sillee biyyeemas nyaata sheer godhi YouTube kiyyallee subscribe yoo kana ta'uu baattan ammoo innaa saayyaalle dhugaan zeena isini qalladaa jira dhagaa sitti maa subscribe godha sheer godha isuma dhugaa sheer godha isa lammaffaa irratti Itoophiyaa keessatti filannoon takkaa godhameen beeku takka Abiyyiin Ahmad amma filannoo dimokiraatawaa godhee na filatan jedha wallahi filannoo dimokiraatawaa godhatu dhiisi namni tokko Abiyyi Ahmad filatu hin jiru osoo dhugaa filannoon dimokiraatawaa akka guyyaa kaleessaa Sumaalee sun godhame namni Abiyyi filatu hin jiru osoo maa filatameeyyuu sagalee guutuu akka amma inni kophaa kiyyatti sagalee dhibba keessaa parsantii 70-90 fidee jedhu sun hin jiru maa dimokiraasiin godhin Sumaaleen fakkeenya guddaa uummata biyya saniitti taate dimokiraasii nu barsiifte awwalumaa galatti isinitti hima Itoophiyaa keessatti ilaa muummicha ministeera Abiyyiin ba'utti filannoon godhameen beeku
Kana jala sarara ummanni Itoophiyaa fudhadha. Lammaffarratti yoo filannoon nagayaa filannoon tasgabbii qabu Itoophiyaa keessatti kan hin godhamne taate Itoophiyaan guddachuu dandeessi. Itoophiyaan badhaadhuu dandeessi. Itoophiyaan barbaadamtu sun argamuu dandeessi abadan. Ilaa yawmal qiyaama. Ilaa yawmal qiyaama. Itoophiyaan akka amma Abiyyiin deemuun kanatti guddachuus hin dandeessu. Ummanni Itoophiyaas waan barbaade argachuu hin danda'u. Akkuma taarika beekamaa ebaluun ajjeesee aangoo fudhate, ebaluun ajjeesee aangoo fudhate, ebaluun ajjeesee aangoo fudhate, ebaluun hidhee aangoo fudhate. Taarikuma kana himaa itti fufna malee Itoophiyaa keessatti mootummaan ebaluu dorgomee ebaluudhaan karaa dimokiraasiitiin ummanni isa filate. Itoophiyaa keessatti ebaluu dorgomee karaa dimokiraatiidhaan ebaluun injifate. Kuni taarika Itoophiyaa keessatti waan dhufuudhaaf ta'us miti, waan arguu deemnullee natti hin fakkaatu. Itoophiyaan oo guddattiisa jette hin guddattu. Itoophiyaan amma ciccittee ganaa Oromiyaan biyyataati, Tigraayis biyyataati. Akka amma deemaa jirrutti yoo itti fufne jechuudha. Sababi isaa siif himaa dhagaye. Filannoon kaleessa Sumaalee godhame. Osoo Abdallaa Farmaajoon jeequmsa kaasee akka biyyi kana qawwee qabatee gadi ba'e Sumaaleen har'a maal keessa jirti? Waraana keessa jirti. Qabeenyi meeqa barbadaa'e har'a? Manneen meeqa gubate har'a? Nama meeqa hidhame har'a? Nama meeqa ajjeefame har'a? Silaa wanni har'a Sumaaleetti ta'aa oolu isa kana. Namni aganaa du'e, namni aganaa hidhame, qabeenya akkanaa gubate, ibiddi achiin ka'e, ibiddi achiin ba'e, layni sun gubate, layni kun gubate, silaa Sumaaleen har'a kana gabaasti ture. Dimokiraasii jechuun nagaya jechuudha. Dimokiraasii jechuun tasgabbii jechuudha. Dimokiraasii jechuun guddina jechuudha. Dimokiraasii jechuun biyya tokkoof jaalala jechuudha. Dimokiraasii jechuun nagayaaf nagaa biyya sanii jechuudha. Filannoo dimokiraasii jechuun guddina mataan isaa, ekonomiidha mataan isaa, diinagdeedha mataan isaa. Osoo har'a Sumaaleen Abdallaa Farmaajoon Abiyyi walii galee waraana Abiyyi dabalatee waraana Isiyaas dabalatee lola har'a kaasee silaa ummanni Sumaalee har'a yoona dachiin isii dhiiga ture. Garuu har'a dachiin isii ililfattee dhukaasa samii keessa ol qabdee rokkeetti dhukaasaa madfii dhukaasaa gammachuu isaa ibsataa jira ummanni Sumaalee. Kana maaltu fide? Jaalala dimokiraasiitu kana fida jechuudha. Fakkeenya ummanni Sumaalee kaleessa bahee sagalee isaa kennate. Sagalee kennate keessatti osoo nama tokko loogii hin godhin abbaa sagaleen kennameef sagaleen isaa hassabamee ebalu sagalee hagana argate ebalu sagalee hagana argate jedhamee sagaleen isaa lafa kaayamee ebalutu injifate sagalee haganaan injifatame jedhee murtaa'e. Ummanni Sumaalee jeequmsa kaasee abadan. Jeequmsi takkan kaan. Shuuf tasgabbii guyyaa har'aa jiru Sumaalee keessa laali. Gammachuu addunyaan itti jirtu laali. Gammachuu ummanni Sumaalee itti jiru laali. Abdallaa Farmaajoo galateeffachaa jira ummanni addunyaa. Ani mataa kiyyarraa kaasee galateeffachaa jira. Garuu kaleessa inni ammoo waraana 5,000 ijoollee Sumaalee Tigraayitti ergee achitti ficcisiise. Garuu dogoggora dalageerraa deebi'ee ummata isaatiif har'a waan gaarii dalage jedhee abdii qaba jechuudha. Waan kaleessa dogoggorerraa as deebi'ee ummata isaatiif filannoo dimokiraasii godhee ummanni isaa akka nama barbaade filatu carraa kana kennuun isaa an hedduu dinqisiifadhu malee biran taruu jechuudha Farmaajoo mataa isaa. Isa kana asitti naa fudhadha. Itoophiyaa keessatti isinitti meera filannoon Itoophiyaa keessatti akka ammaa godhamee hin beeku. Tokko sitti madhagayi. Filannoon amma jarri Itoophiyaatti goone jedhan kuni paartileen siyaasaa irratti hirmaatan hin jiru. Gaafa filannoon as kalaa'e Abiyyiin paartii Oromoo hunda isaa mana hidhaatti guure. Paartii isa mormu hunda isaa mana hidhaatti guure. Waajjira hunda isaa ni cufe. Biiroo hunda isaa ni cufe. Namoota isa dura dhaabbatan jajjaboo hidhatti guure. Kuni filannoo dimokiraasiiti. Eenyu wajjin dorgomee injifate Abiyyiin tasuma hin jiru. Siigalee isa kanaaf waan hin jirre nutti naasayina. Lammaffaa waan isinitti himu jira asirratti poolisii Itoophiyaa taarika Itoophiyaa keessatti poolisiin Itoophiyaaf dhaabatee beeka. የኢትዮጵያ ሰራዊት አንድም ቀን ለኢትዮጵያ ህዝብ ቆሞ አላውቅም። ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድም ቀን የኢትዮጵያ ወታደር ማለት ነው ፖሊሲን ኢትዮጵያ ጉያ ተከ ያ ኡመተ ኢትዮጵያቲፍ ዳበቴን ቤኩ ላኪን አማ ማል ጀቻ ጅረን ኢትዮጵያ ማለት አብይ አህመድ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ዳንኤል ክብረት ነው። ኢትዮጵያ ማለት ሙፍቲ ሀጂ ድሪስ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ሽመልስ አብዲሳ ነው እያሉ ነው። ግን የኛ ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ነው። እነሱ ነው አካ ኢሳን ቤከኒት ሉት ኢትዮጵያ ሚት ይጀቹ አሲራሆ ፖሊሲ ነው ማልተለካ ሁጂን ኢሳባይኒ ፖሊሲ ጉዲነ ብያ ነገያ ኡመታ ሚሶማ ዲነግዴ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሮ ጅሩቲ ኢትዮጵያ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሮ መንግስቱን ኃይለ ማርያም ኩፌ መለስ ዱፈቲ ኢትዮጵያ መለሲ የሮ መለስ ኩፌ ኃይለ ማርያም መለስ ዱኤ ኃይለ ማርያም በከይሳ ቡኤቲ መለስ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ዳ ኃይለ ማርያም ነቺ ከኤጋፍ አብይን ዱፈቲ ኢትዮጵያን አብይ ቆፋ ኢትዮጵያ ከሰቲ በረ ዱፋ ደብራ ነምኒ ኢትዮጵያ ጀደሜ ዋመሙ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ብየሰኒ ቆፋ
ummata jalaa namni dhaga'u hin jiru. Ummatan dhaga'u mootummaan waraanni biyya sanii hoo namicha aangorra jiru qofa aangorra eegu. Har'a mee ilaala waan dalagamaa jiru. Ka du'aa jiru poolisii Itoophiyaati. Ka wareegamaa jiru poolisii Itoophiyaati. Daangaa Tigraay ka du'aa jiru poolisii Itoophiyaati. Wallagga keessa ka du'aa jiru poolisii Itoophiyaati. Gujitti ka du'aa jiru poolisii Itoophiyaati. Maaliif duunaa hin beekan? Maaliif duuta yoo jettee ati gaafatte Xaqalaa Ministeeriin Abiyyiin Ahmad aangorra haa turuufi siin jedhan. Kun Itoophiyaa ijaaruuf hire. Amma kun dhuguma Itoophiyaa poolisii Itoophiyaati. Abiyyiin Ahmad aangorraa yoo bu'e Itoophiyaan hin diigamti. Abiyyiin achirra haa taa'uuf wareegamaa siin jedhan. Maali ka jarri kun Itoophiyaadha moo poolisii Abiyyi Ahmad moo poolisii Itoophiyaati? Wanni Itoophiyaa garraa dimokiraasiitti baasuu dhabe isa kana. Abiyyi qofaa miti. Yeroo Mallas jirutti Mallasiin alatti wanti biraan jiru. Mallas Itoophiyaa poolisiin marti waa'ee Mallas malee waa'ee biraan dubbatan. Maal jechaa ture? Mangistuun gaafa biyya bulche Itoophiyaan hin diigamti yoo an aangorraa socho'e jechaa ture. Gaafa Mangistuun ka'ee biyyarraa baqate Itoophiyaan diigamte. Mallas dhufee biyya bulchaa ture waggaa 27. Maan diigamin Itoophiyaan hin diigamne. Gaafa Mallas karaa gore Haile Maariyaam dhufee biyya bulchaa ture. Haile Maariyaam yoo aangoo gadhiise Itoophiyaan hin diigamti jedhe. Diigamtee Itoophiyaan hin diigamne. Abiyyi Ahmadin dhufe. Yoo Abiyyiin Ahmad aangoo gadhiise Itoophiyaan hin diigamti jedhan. Hin diigamtu Itoophiyaan. Amma Itoophiyaan diigamaa jirti kunu. Akkamitti diigamaa jirti? Filannoon hin jiru. Namni nagaya uummataa eegu hin jiru. Biyyi biyya waraanaa taate. Namni gabbayee galuu hin danda'u. Ekonomiin biyyaa cabe. Warshaa paabrikaan biyya keessa jiru gara 400 olii dhaabbate. Poolisiin biyyi qabdu, waraanni biyyi qabu, baqattummaa koolagaltummaa Awurooppaa fi Ameerikaa gaafatanii Suudaanitti baqachaa jira waraanni Itoophiyaa akka jiru. Waraanni Itoophiyaan qabdu guutuun biyya gadhiisee biyya biritti koolagaltummaa kennachaa jiran. Kuni maal agarsiisa? Biyyi diigamaa jirti kuno. Waraanni biyya tokko mootummaa biyya bulchaa jirurraa abdii murate yoo nuti mootummaa kana dura dhaabanne nu ajjeesan. Eenyutu nu ajjeesa? Jeneraalotatu ajjeesa. Jeneraal Baacaa Dabalee, Jeneraal Biraanuu Juulaa, Jeneraal Ababaw Taaddasaa, Jeneraal Maarreen kuni yoo Abiyyi jalaa isaan akkana godhan kallattimaan tarkaanfii irra fudhatan. Poolisiin kana diddaaf koolagaltummaa biyya birii gaafataa jira. Guyyaa har'aa nama 40 gaafate. Poolisiin Itoophiyaa nama 40 koolagaltummaa Suudaanii fudhatamanii jiran. Bakka UN mootummoonni gamtooman Awurooppaa murteessaniif gayan kaambii qubatanii jiran. Nama 40 wataddara Itoophiyaa. Lammaffaa kanaan dura nama 500. Biyyi diigamaa jirti amma kuno. Namni kanaaf yaadu hin jiru. Jeneraal Baacaan ambaasaadara ta'e Keeniyaa dhaqe. Jeneraal Biraanuu Juulaa Itamaajoor Shuumii Fiildi Maarshaalii ta'e aangoon isaa ossiqeef garuu waa'ee Itoophiyaa quban qabu. Abiyyi Ahmad malee namni biraan jiru isa biratti. Itoophiyaadhaaf eega yaade maaliif tasgabbii biyya sanii uumuu hin barbaanne? Maaliif tasgabbii biyya uummanni nagayaa dhumu, dubartiin ulfaa ajjeefamuu, qotee bulaan du'u? Ani ergaanarra poolisii dabarsuu barbaadu. Taarika Itoophiyaa keessatti guyyaa takka poolisiin Itoophiyaaf dhaabatee hin beeku. Namni qaran beeyne illee baradhu takka har'a anaa kana isinitti maan an amma Ahmadiimi aktiivistii feesbuukaa maaliin naan jettaniimi osoo carraa argadhee Xaqalaa Ministeerii ta'e poolisiin Itoophiyaa marti anaaf jecha uummata biyya sanii ajjeefti. Anaaf jecha hiyyeessa ajjeesti. Anaaf jecha dubartii ulfaa ajjeesti. Anaaf jecha xiqqaa guddaa biyyarraa buqqisti. Biyyaaf dhaabbachuun hin jiru Itoophiyaa keessa. Nama aangorra jiru qofaaf dhaabbachuudha. Wanni har'a biyya keenya demokiraasii godhuu dadhabee adada filannoon dhufuun paartilee siyaasaa mana hidhaatiitti dirgim. Hoogganaa siyaasaa mana hidhaatiitti dirgim. Qabsaa'ota olaanoo warra sammuu qaban, warra dandeettiidhaan biyya san bulchuu danda'an, warra mootummaa kanaan mormuu danda'an mana hidhaatiitti kaan gurra qabanii kaan funyaan qabanii hidhatti. Sababii maaliifi? Poolisiin biyyaaf hin dhaabbatu. Nama dhuunfaa qofaaf dhaabbata. An amma na tuffattaniini osoo an carraa Xaqalaa Ministeerummaa argadhe namni naa dhaabbatu malee namni Itoophiyaa dhaabbatu hin jiru. Kana amanaa fudhadha. Maaliif jennaan mindaa qabda, damoosa sii kenna, mallaqa sii kenna. Bakka namni martuu anuma jala yaa'a. Way Ahmad malee namni biraan jiru jedhan shaa dhumate Itoophiyaa jechuun isa kana. Poolisiin Itoophiyaa takka Itoophiyaaf dhaabatee hin beeku. Takka Mallas irratti yeroo Mallas jiru Mallasiin malee Itoophiyaa ka ceesisu hin jiru jedhanii nama ajjeesaa turan. Gaafa inni karaa gore Haile Maariyaam malee hin jiru jedhanii uummata lafarraa fixaa turan. Gaafa Haile Maariyaam karaa gore Abiyyi malee hin jiru jedhanii uummata lafarraa fixaa jiran. Poolisii Itoophiyaa jechuun biyyaaf hin dhaabbatu. Mindaa isaatii fi namicha aangorra jiru san aangorratti tiisuudhaaf. Har'a carraan uummata keenyaa dukkanaa'ee Itoophiyaa keessatti warshaan industirii karaan aspaaltii kallattii hundaan dhaabbate akka isin argitan kanatti sochiin takka godhamuu baatee warshaan paabrikaa 400 ol cufate
Awurooppaa fi Ameerikaan qoqqophii agana qabu irra keette ekonomii socho'uu dide waraanni Itoophiyaan qabdu kumaatamaan gadi ba'ee koola galtummaa biyyoota ollaatitti Awurooppaa ooniyeenii kanatti wayita isaan harka kennatan mootummaan Itoophiyaa biyya diigaa jirra moo biyya ijaarraa jira jedhee namni wal mari'atee hin jiru. Maal malee Itoophiyaan akka bara kanaa badhaateen beeytu, Itoophiyaan akka bara kanaa lalifteen beeytu, Itoophiyaan akkas taateen alatti rakkinna jiru kana namni dubbatu hin jiru. Maaliif kun marti ta'e? Poolisiin biyya saniif dhaabbanna jettu biyyaaf hin dhaabbattu. Eenyuuf dhaabbatti? Abiyyi Ahmadiif. Eenyuuf nama hiiti? Abiyyi Ahmadiif. Eenyuuf nama ajjeefti? Abiyyi Ahmadiif. Eenyuuf dubartii ulfaa wajjin ajjeesaa jiran Abiyyi Ahmad achirratti tiisuudhaaf Itoophiyaa ijaaruuf isin fakkaata? Iddoo dogoggoraa barkuun amma osoo Itoophiyaa ijaaruudhaaf wareegama kafalanii silaa Tigraay lolamuu qabu ture. Oromoon lolamuu qabu ture. Oromoon har'a biyya san keessatti waggaa 150 dhiigni isaa akka rooba samii roobuutitti kararra dhangala'ee bara Oromoo. Lafarra lola'ee dhiigni Oromoo. Kanaaf jarana yeroo poolisiin nama ajjeesu Itoophiyaa baraaruuf isinitti hin fakkaatin. Itoophiyaa yaadee isinitti hin fakkaatin. Itoophiyaa darajjaasisee Itoophiyaa bakka isin barbaadduun ga'uuf miti. Isaan waan ajajamaniif qaban. Isaan ka dhaabbataniif Abiyyi Ahmad tiisuudha. Isa aangoo irratti eeguudha. Yoo Abiyyiin aangoo irraa bu'e Itoophiyaan hin baddisiin jaan. Garuu inni aangoo irraa bu'uun isaa waan ooluu miti. Kuni nafu tasumallee. Isa kanaaf hedduu nama gaddisiisa. Poolisiin Itoophiyaa mee biyya keessaniif hojjechuu yaala. Mee biyyaaf hojjedha. Mee dhuguma Itoophiyaadhaaf hojjedha. Mee poolisiin Itoophiyaa dhuguma Itoophiyaaf hojjedha. Hin jiru. Dhugaan Itoophiyaaf hojjechuun osoo jiraate silaa paartileen siyaasaa hin adamfaman ture. Beekaan biyya sanii hin adamfamu ture. Hayyuun biyya sanii hin adamfamu ture. Nama gaafii gaafate deebi'aaf ture. Kanaafuyyuu poolisiin Itoophiyaa biyya keessaniif dhaabbadhaa. Biyya keessan ijaaruuf qabsaayaa. Jeneraalonni aangoo qabdan. Warri rabbi carraa jeneraalummaa isinii kennee Itoophiyaadhaaf duuna, Itoophiyaadhaaf wareegamna jettan. Itoophiyaadhaaf wareegamaa dhugaman. Jarana Tigraay loluun Itoophiyaaf wareegamuu miti. Nama isin lolchiisu beeyna, waan isin loltaniif beeyna. Kanaaf dogoggora guddaa akkanaa kana keessaa yoo baatan malee Itoophiyaan ilaa zalaalam ilaa yoomal qiyaamaa akkanumatti deemtina fakkaata. Sababiin isaa biyyi poolisii hin qabne, biyyi poolisiin isii nama dhuunfaatiif dhaabatu biyya ta'uu hin dandeessu. Biyyi poolisiin isii nama tokkoof dhaabbatu biyya ta'uu hin dandeessu. Biyya jechuun Sumaaleen fakkeenyaaf amma Farmaajoon maal sodaate? Poolisiin Sumaalee uummata Sumaalee wajjin jira barra. Poolisiin Sumaalee uummata isaa keessaa ba'ee uummata isaan ajjeesu. Isa kanarraa sodaatee Farmaajoon lubbuu uummata kumaatamaa wareegu Sumaaleen aadaa qabdi, safuu qabdi. Yoo uummata kana qawweedhaan ukkaamseen bulcha jedhe lubbuu kumaatama galaafadha. Kanaafuu uummata kana miidhuurra dimokiraasii godhee filannoo barbaade godhee abbaa barbaade uummanni kun akka filatu jedhee murteesse Farmaajoon. Kanaaf guyyaa kaleessa filannoon bilisaa filannoon haala saniin geggeeffame jechuudha. Ani isa kanarratti wanti dhaamu poolisii Itoophiyaatiif al takkatti illee ta'u, waggaa takka illee ta'u, ji'a lama illee ta'u, ji'a sadii illee ta'u. Mee poolisiin Itoophiyaaf dhaabbadha. Itoophiyaadhaaf dhaabbadhaame. Itoophiyaaf dhaabbachuu jechuun akkamitti? Ani yoo paartii siyaasaa ta'e yaada kiyyaan mormee filannoon dhugaa geggeeffame biyya saniif nama bu'aa qabu KFO haa ta'u, ABO haa ta'u, Biltsiginnaa haa ta'u, Izeemaa haa ta'u, Innaat paartii haa ta'u, Baalaadaraas haa ta'u, paartii federra haa dorgomu mee carraa kennaa fi poolisiin Itoophiyaa dorgomee filannoo kana keessatti osoo sagaleen isaan hatamin, osoo hacuuccaan hin jirre, osoo poolisiin ati ebalu jedhee nukkaamsine abbaa uummanni Itoophiyaa filateen haa biyyi sun bultu mee kana godha. Bakka kun hin taanetti Itoophiyaan nagaa argachuuf hin deemtu. Itoophiyaan tasgabbaa'uu hin dandeessu. Kanaaf ani dhaamsi poolisiidhaa dhaamu isa kana. Itoophiyaan akka Itoophiyaatti ekonomiin isii, diinagdeen isii, guddinni isii warri biyya alaa jiru maqaa Itoophiyaa akka qabu, lammummaa Itoophiyaa akka qabu, kan wal arrabsu, kan walitti duulu kun marti akka dhaabbatuuf filannoon dimokiraasii barbaachisaadha. Paartii biyya san keessa jiru hunda isaa Baaldaraas, Izeemaa, Biltsiginnaa, KFO, ABO, ABN waanuma paartii Itoophiyaa jedhame san. Mee poolisiin Itoophiyaa carraa kana kennaaf carraa. Filannoo sitaaraa duubaa kana balleessaame. Sitaaraa duuba dhaabatee yoo achi dhufu Biltsiginnaa filadhu, ampuulii filadhu warra namaan jedhu kana dhaabaame. Yoo achi dhufu sitaaraa duuba dhaabatee ABN filadhu warra namaan jedhu kana dhaabaame. Sitaaraa duuba dhufate ebalu filattu malee kana dhaaba. Itoophiyaa guddisuu barbaannaan, Itoophiyaa dagaagsuu barbaannaan murteessaa wanni marti poolisii Itoophiyaati. Yoo poolisiin Itoophiyaa
waan kana sirreessuu baattan ilaa zalaalam biyyi sin guddattu ekonomiin sin dabalu duuti sin dhaabbattu waraanni sin dhaabbatu injifannolleen dhufuudhaaf hin ta'u sababiin isaa odoo isin jabaa ukkaamsitan osoo isin hayyuu ukkaamsitan osoo isin dubartii ulfaa ajjeestan nageenni akka itti dhufu takka hin jiru jaran ajjeechaadhaan nageenni takkaa dhufee hin beeku hin booraya malee dimokiraasiin nagayaa fida waan taateef kanaaf kallattii keessan jijjiiraa poolisiin biyya sanii nama dhuunfaatiif dhaabbachuu dhiisaa biyyaaf dhaabbadha anarraa Abiyyi Ahmadiif jechaa hin jiru kaleessa waan agarre jechaa jira yeroo mallasitti mallasiif dhaabbachaa turtan yeroo Haile Maariyaam biyya bulchetti Haile Maariyaamiif dhaabbachaa turtan yeroo Mangistuun biyya bulchetti Mangistuuf dhaabbachaa turtan har'a yeroo Abiyyiin jirutti Abiyyiif dhaabbachaa jirtan gizee matakka poolisiin Itoophiyaa biyya Itoophiyaatiif dhaabbatee ni beeka osoo dhugaa biyya Itoophiyaatiif dhaabbattanii baadimmee nama 300,000 irratti fixxan sila har'a deebistanii eltiraan kennitan ture poolisiin Itoophiyaa biyyaaf hin dhaabbattan waan ta'eefis dhuunfaa namaa jala deemtanii mataa nama tokkootiif qabsaa'uun rakkoo ganagaa wareegama guddaa ummanni Itoophiyaa kafale baadimmee irratti wareegama guddaa ummanni Itoophiyaa kafale baadimmee irratti lubbuun nama kumaatamaa itti gadi dhumatte lammaffaa deebistanii eltiraa Itoophiyaa seensiftanii akka Tigraay rukutu kagootan poolisii Itoophiyaati kana jechuun amma isin dhugaa Itoophiyaaf qabsaayaa jirtu Itoophiyaa jaalattu jechuudha akkatti dogoggora guddaadha nama dhuunfaa nama tokkocha aangorra teessisuuf biyyi diigamaa jirti nama dhuunfaa nama tokkocha achirratti ittisuudhaaf Itoophiyaan akka Itoophiyaatitti bixinxis jettee adda baatee diigamaa jirti jechuudha kuni dogoggora seenaa jalaan baanedha liqimsaa fudhadha namni biyya sana akka hin ijaaramne akka isiin diigamtu yeroo mara godhu poolisii Itoophiyaati jechuudha osoo isaan nama dhuunfaatiif dhaabachuu dhiisanii ummataaf dhaabatanii osoo poolisiin irra warri jiru jeneraalonni gugurdaan mootummaa biyya bulchisan abboo dhaabbadhu wanni akkanaan hin baasu walitti bu'iinsi biyya diiga malee biyyan ijaaru kanaafuu akka barbaadetti hin deemini waan ummanni barbaadu deebii ummataa deebisi gaafii ummanni si gaafate dhiyeessi filannoo walabaa godhi jedhee osoo poolisiin mootummaa aangorra jiru dura dhaabate silaa biyyi sadarkaa kanatti bittinnaa'ee kallattii hundaan qawween hin dhuka'u ture jechuudha bakka kun hin dhaabbannetti jarana Itoophiyaan haga zalaalamiitti hin diigamtee Oromoon addatti biyya ta'ee Tigraay addatti biyya ta'ee Amaarri biyya ta'ee hundi isaa ciccitee kophaa kophatti hafa malee Itoophiyaadhaaf wanni dhufu hin jiru qabatamaan kana liqimsee fudhachuu qaba poolisiin Itoophiyaa kanaafi ergaan anarra poolisii Itoophiyaati dabarsu poolisiin akka poolisiititti nutis isin wajjiin akka dhaabbannu yoo barbaaddan nutis akka isinii tumsinu yoo barbaaddan ummata wajjiin dhaabbadha filannoo walaba haqa qabeessi akka Sumaalee keessa godhamee kun akka godhamu carraa nuu bana nama hinjifate hin morminu dinagdeenis ni tumsina yaadaanis ni tumsina waan dandeenyeen biyya keenya ijaaruuf ni dalayna carraa kana nuu kenna garuu akka nuti poolisii tumsinuuf akka nuti Itoophiyaa ijaarruuf akka nuti Itoophiyaa guddisnu barbaaddan taanaan jabaa Oromoo jabaa Amaaraa jabaa Tigree jabaa Silxee jabaa Guraagee jabaa Hadiyyaa sabaaf sablammii kam keessaayyuu akka paartiitiin nama ummanni jaalatee fidate san afanuu cunqursuu ukkaamsuu hidhuu dhiistanii eenyuunuu nama isaa jaalate nama fedhe akka filatu akka carraa kana bantan ergaa kana dabarsuu fi barbaadaa poolisii Itoophiyaa yoo kun ta'uu baate dhugaa rabbiiti ka du'aa jiru isinuma garuu gara tokko yoo laale ka du'aa jiru isinuma garuu waan duutaniif adda baafachuu diddan ka du'aa jiru isini maaliif du'aa jirtan dhuguma Itoophiyaa ijaaruuf du'aa jirtanii no dhuguma Itoophiyaan akka hin diigamneef du'aa jirtanii no Abiyyiin Ahmad akka aangorraan buune Abiyyiin Ahmad akka achiin sochooneef du'aa turtan waggaa afran kana qabatamatti waan ragaan lafarra jiru osoo Itoophiyaadhaaf du'aa jirtanii gobiin keessa waraanni keessa kakaleessa biyya isaa wajjin ijaaruudhaaf wajji qabsooftan namni 500 wayita koola galtummaa gaafatu sila mootummaa Itoophiyaatitti gaafii kaasuu qabdan ture namni gaafii kaasee hin jiru asseeyyoo jabaadhu jettanii harka dhaafii jirtan Itoophiyaa keessatti warshaan gugurdaan 40 ol yeroo 400 ol yeroo cufatu asseey bareeda jabaadhu itti fufi jettanii jirtan yeroo biyyi kallattii hundaan ekonomiin diinagdeen caccabee sochiin takka godhamuu dadhabutti jabaadhu itti fufi jettanii jirtan kana ka godhe maa inni poolisii kanaaf kana caala waan jennu sin qabnu waa'ee ergaa poolisii Itoophiyaatti dabarsuu irratti kana fakkaata inni biraa Jeneraal Tafarii Maammoo namni jedhamu guyyaa kaleessaa haasaa godhee jira haasaa godhe kana keessatti Oromootti aangoo kenninee Oromoodhaaf aangoo kenninee Oromoon biyya bulchuu wallaalee biyya bittinneessee biyya diddiigee jira Oromoon jedhee kaleessa dubbate jarana tanu jenne nurraa nafne bar nuti iyyaa turre aga wallaalummaa kenna
Gaafa carraan dhufee jijjiiramni dhufe Oromoodhaa carraa kennine Oromoon aangoo isaatti ittiin fayyadamne nuun jechuu deemanii. Lakkaa uftayaa opodiyoo waan godhaa jirtanirraas deebi'a jabaa Oromoo hidhuurraas deebi'a jabaa Oromoo ajjeesuurraas deebi'a jennee kadhannee dadhabne opodiyoo. Amma wanti suni qabatamatti dhuftee jirti jechuudha. Jeneraaltichi kaleessa ka jedhe ummata Oromootiif aangoo kennine Oromoon biyya diigee biyya tintin godhee biyya adda facaasee jira jedhe. Asirratti waa takka isinitti hima. Haga har'a biyyi tuni waggaa afran kana keessatti Abiyyiin aangoo qabate Oromoon biyya san hoogganee beeka.